tokkoffaa Timoteos boqonnaa jaata adda karaallee isin jennu jechuudha. Boqonnaa isa tokkoffaa gara xumuraatti kan dhufnudha. 5 yeroo xumurru jecha tokko dubbiseen gara ja'a jalqabna. Gara xumuraa irratti akkana jedha. 24 irraan dubbisaa tokkoffaa Timoteos 5:24-25. Cubbuu nama tokko duraa bakkeetti mul'atee gara firdiitti san geessa. Cubbuun nama tokko duruma mul'atee gara bakkeetti isa geessa. Cubbuun warra kaanii garuu booddeedhaan maal ta'a jedha mul'ata. Yeroodhaaf kan hin argine kan booddeedhaan mul'atullee jira. Kan ammoo yooma san mul'atee firdittillee maal godhu jira? Isa dhiyeessu jira. Hojiin gaariinis akkasumaan bakkeetti mul'ata. Yoo mul'ataa ta'uu dhabaates dhokatee hafuu hin danda'u jedha. Hojiin maaliin? Hojiin gaariin. Hojiin gaariinis akkasuma bakkeetti maal ta'a? Hin mul'ata. Yoo mul'ataa ta'uu dhabaates dhokatee maal hin godhu jedha. Wanti gaariis ta'e wanti hamaan wanti nuti goones hin jenne maal hin ta'u jechuudha. Dhokatee nafu. Inni of abbaa jechuudha. Boqonnaa 6 irraa warri wanjoo garbummaa jala jiran Waaqayyo barsiifni keenyas maqaa gadhee akka hin godhannetti warra isaan bulchan akka warra ulfina hundumaa argachuun ta'uufitti maal haa godhan jedha. Haa ilaalan. Garbummaa jalallee yoo jiran, wanjoo jalallee yoo jiran, namoota nurratti aboo qaban sanni ulfina malu hundumaa isaaniif maal gochuu qabna? Kennuu qabna. Kabaja qabu hundumaa isaaniif kennuu qabna. Fakkeenyaaf yeroo tokko biyya keenya keessatti biyyi keenya garbummaa keessa jirti. Sabni koo garbummaa keessa jira. Namoonni maaliif deemu? Falmii. Kun macaafa qulqulluu keessatti maal hin ta'u obboloota koo? Hin eeyyamamu, hin jiru. Macaafni qulqulluun kan inni jedhu ulfina isaaf maal godhiif? Kenniif. Hamma daangaa darbuu qabu hin darbine. Daangichi daangaa maali? Daangaan uf waaqa jidduu seenuu amma hin dandeenyetti. Daangaan uf waaqa jidduu seenaan garuu maal wayyi? Kaduune wayyi. Kaduune wayya jechuudha. Kanaaf warri wanjoo garbummaa jala jiran Waaqayyo barsiifni keenyas maqaa gadhee akka hin godhannetti warra isaan bulchan akka warra ulfina hundumaa argachuuf ta'utti maal haa godhan jedha? Haa ilaalan. Ofii isaaniitii garbummaa jala jiraatanii warri isaan bulchan amantoota yoo ta'an lachuu amantiidhaan waliif obboloota. Sababii obboloota waliif ta'aniif immoo warra isaan bulchu kana maal hin godhin? Hin tuffatin. Warri isaan bulchan immoo amantoota kan jaallatamanis ta'anii hojii gaariidhaaf waan of kennaniif ittuma caalchisanii haa hojjetan. Kana maal godhi jedha? Barsiisi, gorsi jedha. Kana barsiisi, gorsi. Kanaaf tokkoffaa namoonni garbummaa kana jala jirru obboloota yoo ta'an illee warra nu bulchu maal gochuu hin qabnu? Tuffachuu hin qabnu. Qajeelfama barbaachisuun isaaniif bitamuu qabna. Kun qajeelfama isa qajeelaadha sirrii. Warri bulchanillee yoo warra Waaqayyo sodaatan amantoota illee yeroo ta'an wama godhuu qaban qajeelummaa maal gochuu qaban? Raawwachuu qaban. Dubbii waliigalaa boqonnaa 6:1-2 irratti tokkoffaa Timoteos boqonnaa 6:1-2 irratti ilaallu bulchitootaaf namoota nurratti aboo qabanii fi ulfina isaaniif maal gochuufii qabna? Kennuufii qabna. Bitamuufii qabna jechuudha. Qajeelfama sanii fudhachuu danda'uu qabna. Amma daangaa sagada waaqaaf laannu kabaja waaqaaf laannu gidduu galee ofii maal hin godhin? Ofii hin fudhatin. Fakkeenyaaf sanbata waaqaa, fakkeenyaaf sagada waaqaa sagannees hin jedhu. Kanan godhin jedhee gaaf adeemsan waaqa wajjin deemu irra daangaa gochuu qabe achi darbuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf walumaa galatti akka lafarra jirutti maqaan keenya maqaa gadhee akka hin godhannetti waan qabnu hundumaa jireenya keenya illee waaqarra dhiifnee wantoota ta'u qajeelummaadhaan gochuu akka qabnudha. Kan gorseet hin jedhu jechuudha. Kana gorsi barsiisis jedha. Isinillee irra deebi'aa rubatti suta yaadaadha. Lakkoofsa 3. Namni barsiisa biraa barsiisu. Barsiisa biraa barsiisu gaafa jedhe barsiifni sirriin jiramu hin jiru obboloota koo. Jira. Namni barsiisa biraa barsiisu. Dubbii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa sirriidhaafi barsiisa ittiin nama Waaqayyoo ta'an wajjin kan walii hin galle yoo jiraate amma barumsa garagaraatu jira asirratti.
barumsi sirriin taane jira, barumsi sirriin jira jechuudha. Barumsi sirriin taane dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa sirriidhaa fi barsiisa ittiin nama waaqayyoo ta'an wajjin kan walii hin galle yoo jiraate namni akkasii of bokoksuudhaaf of arguu dadhabee homaas hin beeku yaanni isaa waan irratti dhukkubsateef waliin morkachuuf wal diduu dhiisuu hin danda'u. Waliin morkachuu fi wal diduu keessa ammoo weennoon, qoccolloon, maqaa balleessuun hamaatti nama mamuun maal godha hin ba'a jedha. Amma barumsa lamatu jira jechuudha lakkoofsa irratti. Barumsa lamaan kanneen ilaalla. Boqonnaa afur keessatti illee waan kana ilaalleera. Boqonnaa afur keessatti illee ilaalleera. Boqonnaa tokko lakkoofsa irratti illee tokko 10 irratti illee warra halaleen warra nama gowwoomsa jedhu ilaalleera. Amma keessaa boqonnaa afur tokko keessatti barri dhumaa yeroo ga'e barumsa hafuurota hamootaa duukaa bu'anii wangeela amantii wangeelaa irraa namoonni akka ka'an ilaallee turre. Amantii wangeelaa maal akka ta'e, barumsi sirriin maal akka ta'e, barumsi seexanaa maal akka ta'e ilaallee ammallee irra deebina jechuudha. Namni barumsa biraati jechuudha kun. Dubbii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa sirriidhaa fi barsiisa ittiin nama waaqayyoo ta'an wajjin kan walii hin galle. Dubbiin gooftaa keenyaa barumsa sirriin maannin barumsa Kiristoosiiti. Akkasii miree dubbii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa sirrii fi barsiisa isa ittiin barsiisa. Barumsi Kiristoosii ka dhugaa yoo ta'e ka kanaan mormamu barumsa eenyuti jechuudha. Barumsa seexanaati jechuudha. Doctrine of Devils isa jenne isa ergaa Ximootees 1:4 irra ilaalleera jechuudha. Barumsi Kiristoosii kam inni ergaa Yohaannisii irra danda'ama. Ergaa Yohaannisii isa lammataa tokko meeqa? 8 irra isii dubbisa kan barbaadu 9 irra jira. 8 irra akkana jedha of eeggadhaa jedha. Amma akkuma duraa sanniin jechuudha. Barumsi sirrii kan taane kun akka dhufne maal godhaa? Of eeggadhaa. Mindaa guutuu akka argattaniif. Kana achi inni itti dadhabda hundinuu isin duraa maal godha? Isin duraa bada. Of eeggadhaa. Mindaa guutuu akka argattaniif. Yoo kanan goone inni itti dadhabda hundinuu isin duraa bada. Lakkoofsa 9 irratti mindaan kun akka nu jalaa badu ka godhu namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kanarra darbee barsiisu. Kana jechuun barumsa biraa barsiisu jechuudha. Waaqayyoon biraan qabu. Namni barumsa Kiristoositti qabamuu dhiisee yookaan barumsa sirriitti qabamuu dhiisee ka biraa barsiisu eenyuun biraan qabu? Waaqayyoon of biraan qabu. Barumsa inni barsiisichatti yookaan barsiisa Kiristoositti qabamee jiraatu immoo abbaa ilma of biraa qabu. Barumsi Kiristoosii Waaqayyootti amana anattis maal godhaadha? Amanaadha. Mana abbaa koo iddoo baay'eetu jira. Kanaaf kan itti amanaa jedhee eenyuun abbaa kootti anas. Kanaaf namni barumsa Kiristoositti qabamee jiraatu eenyutti amana jechuudha. Abbaa ilmatti amana jechuudha. Kiristoos aniif abbaan maal jedhe? Tokko jedhe. Akkuma aniif abbaan tokko ta'an isaallee maal haa ta'aniif? Tokko haa ta'aniif. Kanaaf namni barumsa Kiristoositti qabamee jiraatu abbaa fi ilma wajjin tokko jechuudha. Yohaannis ergaa Yohaannis 1:3 irratti isin wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa argineef isa dhageenya maal goon? Isinitti himna. Tokkummaan keenya immoo eenyu wajjin jedha? Abbaa wajjin, ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin jedha. Kun wangeela barsiisa isa sirriidha jechuudha. Kanaaf namoonni tokko barsiisa sirrii kanaan maal godhu jedha? Hin mormu. Barumsa biraa barsiisa. Barumsa biraa barsiisuu jechuun itti dabaluu yookaan irraa maal gochuudha? Hir'isuudha. Waan Kiristoos jedhee dabaluu irraa hir'isuudha. Namoonni ammoo wanti kana godhaniif lakkoofsa 4 namoonni akkasii kun of bokoksuudha. Of bokokuuf jedhan maal hin godhan? Of hin argan. Namoota dhaabatanii of laalanii miti. Bakka nutu beeka jedhan. Homaas garuu maal hin godhan? Hin beekan. Homaa hin beekan lakkoofsa 4 irratti homaa hin beeku. Yaadni isaanii waan isaan keessan maal ta'e dhukkubsate fayyaan qabu jechuudha yaadni isaanii. Yaada fayyaa qabu jechuun hafuurri isaanii hafuura Kiristoos wajjin maal gochuu qabu? Walii galuu qabu. Yoo waliin galle yaada maali jedhan? Yaada dhukkubsataadha. Inni kun kanaaf xiyyeeffannaa isaanii maali? Waliin morkachuu, wal diduu kana dhiisuu hin danda'anii jedha. Wal morkachuu fi wal diduu keessa immoo maaltu jira? Weennoo, qoccolloo, maqaa balleessuu, hamaatti nama maali? Mamuu. Ebalu waan akkasii ta'e, maallaqa akkana nyaatee akkas ta'aara. Kunniin maali? Hamaatti nama malu, maqaa nama maal gochuu? Balleessuu. Namoonni kunniin warra barumsa sirriin taane barumsa biraa barsiisanidha. Doktoriin Kiristoosii keessa maaltu jira? Jaalalatu jira. Qulqulloon hin jiru. Udaa abbaan fedhelee si jibbee atiin jaalatta malee dandeette jibbuu hin dandeettu jechuudha. Lakkoofsa 5. Namoonni warri qalbiin isaanii badee wal aarsuunis
Kana keessa maal godha? Inni isaan immoo dhugaan waan irraa fudhatameef maal waan ta'eef dhugaan waan irraa fudhatameef sababni isaa barumsa biraa barsiisuu waan jalqabeef jechuudha. Nama waaqayyoo ta'uun waan itti bu'aa argatan inni ta'u jedha. Kanaaf nama waaqayyoo ta'uun waan maal godhu se'an isaan waan ittiin bu'aa argatanis ta'u jedha. Kanaaf yoo ati waaqa wajjin deemtaa aarsaa kamuu kafalte beebiree akkana argateeti bee waan kana ta'eeti inni bee akkas ta'eeti jedhu jechuudha. Sababni isaa dhugaan irraa maal ta'eera fudhatameera. Sammuu isaanii keessa dhugaan badeera. Kanaaf nama waaqayyoo ta'uun waan ittiin bu'aa argatanii inni ta'u jedha. Lakkoofsa ja'a. Nama waaqayyoo ta'uun nama wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba jedha. Nama wanta qabuun maal ta'ee jiraatu? Of danda'ee jiraatu. Kanaaf nama waaqayyoo ta'uudhaaf tajaajilatti hirkannee maallaqaaf, maqaaf, kabajaaf tajaajila waaqayyootti yookaan nama waaqayyoo ta'utti maal gochuu hin qabne jechuudha. Hirkachuu hin qabnu. Nama waaqayyoo ta'uun kabajaa guddaa kan inni qabu waan argatee nagaan gaddaa jedhe of danda'ee nama jiraatu jedha. Kanaaf Phaawulos maal jedhe? An yooma waan guddaallee tarii argachuun kanaaf malullee ta'e wangeelaan hojjedhetti bishaan akkas hin nadhee fi waan tokkollee isinirraan barbaadu jedha. Nama waaqayyoo ta'uun nama wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba. Malee isa bu'aa argadha jettee wangeelaan maxxantee yookaan ammoo tajaajilatti nama waaqayyoo ta'utti maxxantee achi bu'aa argadha jette dogongora guddaa jechuudha. Namoonni hamoonni dhugaa irraa fudhatame waa'ee akkasii yaadu jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Nuyi waanuma tokkollee finnee gara biyya lafaatti maal hin goone? Nuuf waan tokkollee finnee gara biyya lafaatti nuuf. Isaan keessaas waanuma tokkollee fuunee ba'u maal hin goonu? Hin dandeenyu. Waan tokkollee qabannee dhufne waan takkallee qabannee immoo hin deemnu. Waan ittiin jiraannu waan keessa jiraannu qabaannaan nu ga'aa jedha. Waan ittiin jiraannu waan keessa jiraannu qabaannaan nu ga'a. Kanneen illee qabaachuu dhabaannu waaqayyoo jireenya keenya irratti taanaan nu ga'a. Kunniin garuu waan bu'uuraa hojjennee gubbaarratti nama maal godhudha? Of danda'ee hojjennee waan gochuu qabnudha. Wanta kanni wanti nu hojjennuuf tokkoffaa harki hojiin hojjenne maal akka hin goone jedhama Macaafa Qulqulluun. Harki hojiin hojjenne akka maal hin taane? Akka hin nyaanne jedha. Kanaaf dirqama hojjechuu qabna jechuudha. Waan ittiin jiraannu. Yoo hojjenne immoo waan ittiin jiraannu argan. Akkasumas immoo waan keessa jiraannu argan nu ga'a jedha. Lakkoofsa 9. Warri sooromuu barbaadan immoo qoramatti, kiyyootti, kajeellaatti, gowwummaa isaan miidhu baay'ee keessatti maal godhu jedha. Hin kufuu. Sababni isaanii kan isaan barbaadan maalidha? Sooroma. Sooroma waan barbaadaniif karaa ittiin sooroma argata irra yaadu. Kanaaf maal keessa galu? Kajeellaan hin jira. Qoramna keessatti galu. Kiyyootti galu. Sababni isaa xiyyeeffannaan isaanii asii achi ilaaluu hin taane sooroma qofa waan ta'eef waan sooroma isaaniif agarsiisu barbaacha qoramatti, kiyyootti, kajeellaatti, gowwummaa isaan miidhu baay'ee keessatti hin kufu. Kajeellaawwan kunis balleeffamuu fi baduu keessa isa maal godhu jedha? Isaan hin buusu jedha. Kanaaf kayyoon keenya waan nyaannu argachuu waan keessa jiru. Kana caalee yoo deemee maal qabatee dhufa jechuudha. Ammina qabatee dhufa dhugaadha. Kutaan kuniif kaleessa illee kutaan boqonnaa shallalaa turre jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti qajeelfama ajaa'ibaati waan ta'eef adaraa irra deebinee haalaan. Baay'ee namatti tola. Warri sooromuu barbaadan immoo qoramatti, kiyyootti, kajeellaatti, gowwummaa isaan miidhu baay'ee keessatti hin kufu. Kajeellaawwan kunis balleeffamuu fi baduu keessa isaan buusu jedha. Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latudha. Wanti hamaan hundinuu jedhaa obboloota koo. Wanti hamaan muraasni jedhaan jiru. Wanti hamaan tokko lama jedhaan jiru. Wanti hamaan hundinuu kan irraa maddu maali jaalachuudha jedhaa? Maal jedhaara? Horii jaallachuudha jedha. Horii macaafni qulqulluun fuudheeti qixa waaqaatti ol qixxeessa akkas jedha. Waaqa lama maal ta'uun hin danda'amu? Bitamuun hin danda'amu.
yookiin maallaqaaf yookiin immoo eenyuuf waaqayyoof. Kanaaf maallaqa gara ol qixxeessee jechuudha macaafni qulqulluun gara waaqayyooti. Waaqa biraa godhe jechuudha. Waaqa biraa godhe jechuudha. Maali? Maallaqa. Kanaaf of eeggannaadhaan eeggachuu qabna. Dhimmi maallaqaa dhimma salphaa miti. Dhimma itti akka qosaatti maal goonu miti. Ilaallu miti. Ilaallu miti. Waaqayyo garuu maal nu haa godhu? Nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Dhugaatti jechuudha. Xiyyeeffannaan keenya maallaqa sooromuu argitanii gubbaa irratti illee waa'ee sooromuuti lakkoofsa 19 irra jiru. Lakkoofsa 10 irratti ammoo horii jaallachuun sooromuun ammoo bu'uura waan kana hundumaati jechuudha. Dubbii ajaa'ibaa. Kanaaf obboloota koo xiyyeeffannaa guddaa barbaada dhugaanii. Akka salphaatti waan laallu miti. Argitanii akka salphaatti waan maal goonu miti. Waan ilaallu miti. Akka salphaatti waan ilaallu miti. Akka salphaatti waan ilaallu miti jechuudha. Jireenya keenya guutuu gannee waaqarratti uf gatuu qabna. Kana gochuu keenyaan immootu ofii keenya illee baraarraa namoota nu wajjin jiran illee baraarree hin jenne jechuudha. Yoo qixa kanaan deemnee dhugaan dhuga sobaan soba jechuu dandeenya. Karaa addaatiin addunyaa irraa yoo duune malee maallaqa illee jaallataa, sooromullee jaallataa. Waaqa wajjin deemnallee jechuun waa lama wal faana oofuu irratti dhiibbaa guddaa uumetiin jedha. Kanaaf of eeggannaadhaan waa hundumaa ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf of eeggannaa guddaa dhugaa wajjin deemuu keessatti gochuu qabnaa jechuudha. Keessaanu namoonni adda maaliif yeroo hundumaa waa'ee horii haasa'uun itti fakkaata. Yoo waa'ee dhugaa allattiin dubbattee dhugaas akka inni deemuu barbaade horiitu akkana si godhaar maallaqatu akkana si godhaar sababni isaanii sammuun isaanii maalirra waan jiruuf maallaqarra waan jiruuf xiyyeeffannaan isaanii maallaqa waan ta'eef gaafa itti dhugaa itti himte illee isaanii wajjin walii galuutti maallaqatu akkana si godhaar dhugaa gattaanis wajjin mari'achuu caalaa maqaa balleessuutti ka'u jechuudha. Kun dhugaan isaan keessa waan hin jirree fi dhugaan irraa fudhatameedha gubbaa irratti yennisanidha jechuudha. Barumsa biraa akka barsiisanidha jechuudha. Lakkoofsa 11 irraa. Ati garuu yaa nama waaqayyoo jedha. Ati garuu yaa nama eenyu? Yaa nama waaqayyoo. Ati garuu yaa nama waaqayyoo. Kana hundumaa irratti maal godhi? Irraa maal godhi? Fagaadhu. Qajeelinaaf akka nama waaqayyootti jiraachuudhaaf, amantiidhaaf, jaalalaaf, obsaaf, garlaafummaadhaaf maal godhi jedha? Dhama'i. Amma kun waan bu'uuraa namni waaqayyo tokko gochuu qabudha. Waan kana hundumatti fagaadhu. Qajeelaa ta'uuf, akka nama waaqayyootti jiraachuudhaaf, amantiidhaaf, jaalalaaf, obsaaf. Isaan kunniin maal jedhamu? Ija hojii, hafuura, amantii, jaalala, obsa, garlaafummaa. Kanaan maal godhe jedha? Dhama'i. Kunniin Kiristoos irratti qabadnee jiraachuu keenya kan maal godhanidha? Kan mirkaneessanidha. Lakkoofsa 12. Wal'aansoo amantii isa gaarii sana jabeessi maal godhi? Qabi. Jireenya bara baraas akka keessa maal godhi? Galfadhu. Isaaf waamamte dhuga baatuu baay'ee durattis amantii kee ba'eessa gootee maal gooteetti? Beeksifteetta jedha. Dhaab wal'aansoo qabi. Wal'aansoodha amantii. Wal'aansoo ofii kenna wajjin. Wal'aansoo sooroma wajjin. Wal'aansoo barnoota wajjin. Wal'aansoo beekamtii wajjin. Wal'aansoo maqaa balleessii wajjin. Wal'aansoo guutummaa jireenya keessatti qabu jechuudha. 13. Fuula waaqayyo isa wanti hundinuu akka jiraatu godhuu kooma fuula Kiristoos Yesuus isa Pheenxoos Philaaxoos duratti amantiidhaan ba'eessa godhee dhugaa ba'ee durattis kana maal godheera jedha. Sitti nan kenna jedha. Fuula inni duratti jedhaa obboloota koo. Fuula waaqayyo isa wanti hundinuu akka jiraatu godhuu qoodduu fuula Kiristoos Yesuus isa Pheenxoos Philaaxoos duratti amantiidhaaf ba'eessa godhee maal godhe? Dhugaa ba'e duratti kana maal godha jedha? Kana sitti ma'a jechuudha. Kana biraatiin fuula abbaa fi ilmaa duratti jechuudha. Kana maal godha? Kana sitti kaleessallee yaada kana laallee turre. Maal jedheen Ximootos yeroo dubbatu? Tokkoffaa Ximootos 5:21 irratti seerrata kana wal caalchisuu malee nama tokko utuu hin loogin akka eegdu Waaqayyo duratti tokko Kiristoos Yesuus ergamoota waaqayyo warra fo'aman durattis akeekachiisee kana maal godha jedha? Sitti nan hima jedha. Akkasumas qaama waan kana to'ataa jiru jechuudha walii galatti. Eenyuni
Abbaa, Ilmaa fi qulqulloota ergamoota. Asirratti immoo Phaawulos maal jedhaara? Abbaa fi ilma duratti kana maal godha jedhaara? Sitti himaa. Sitti nan kenna jedhaan. Waaqayyo isa wanti hundinuu akka jiraatu godhu. Inni eenyuuni? Abbaadha. Karaa eenyuuti kan inni kana godhu? Karaa ilma isaa, karaa Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos immoo isa Phaanxoos Phiilaaxoos duratti amantiidhaaf ba'eessa godhee dhugaa ba'e. Duratti kana sitti nan kenna jedha. Hamma gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee mul'atti dhufutti ajaja kana balleessaa malee waan jechaa utuu si irraa hin argamin eegii jedha. Waan takkallee akka utuu sirratti argamin kana maal godhe? Eegi jedha. Waaqayyo inni eebbifamaan kophaa isaa lakkoofsa 15 irratti. Mee lakkoofsa 15 ta'a rogannaa xiyyeeffadha. Waaqayyo inni eebbifamaan kophaa isaa waan hundumaa gararraa jiru. Warra mootota ta'an irratti inni mootii ta'e. Warra gooftota ta'an irratti inni gooftaa ta'e. Yeroo isaa ta'utti Kiristoos mul'inatti dhufuu isaas maal godheera jedha. Inni agarsiisaa jedha. Eenyutu Kiristoosiin mul'inatti dhufuu isaa agarsiisa. Waaqayyo isa eebbifamaa isa kophaa isaa waan hundumaa gararraa jirudha. Waaqayyo inni eebbifamaan kophaa isaa wanta hundumaa gararraa jiru eenyudha? Waaqayyo abbaadha. Efesoon 4:6 inni waan hundumaa maalirra jira jedha? Gararraa jira jedha. Efesoon 4:6. Inni yeroo isaaf ta'utti Kiristoos mul'inatti dhufuu isaa maal godheera jedha? Inni agarsiisaa jedha. Isa kana fuudhee lakkoofsa 16 irratti immoo Waaqayyo duwwaatu maal hin godhu? Hin du'u. Inni foomtuutti dhiyaachuu hin dandeenye keessa maal godha? Jiraata. Namni takkaa isa maal hin goone? Hin argine. Isa arguus maal hin godhu? Hin danda'u. Isaaf ulfinni aangoon bara baraatti maal haa ta'u? Haa ta'u. Ameen. Ameen. Kanaaf lakkoofsa 15 irratti kan ibsame 15 irratti abbaa fi ilmatu ibsame. Waaqayyo hundumaa danda'uu fi Kiristoos immoo isa nu mul'atedha. Lakkoofsa 16 irratti immoo ibsu waa'ee eenyuuti? Waa'ee abbaati. Sababni isaa inni takkaa maal hin goone? Hin duune. Namni takkaa isa maal hin goone? Hin argine. Inni foomtuutti dhiyaachuu hin dandeenye keessa maal godha? Jiraata. Kiristoos garuu ifa biyya lafaati. Inni ammoo takkaa hin duune. Kiristoos garuu nuuf maal godheera? Nuuf du'eera. Namni takkaa isaan argine Kiristoos garuu nuuf maal ta'eera? Argameera. Kanaaf 15 irratti roga xiyyeeffannaa ilaalaa. Warri amma biyya lafaa kanatti sooressoota ta'an waan guddaa akka of hin seene abdiin isaanii sooruma isa hin amansiifne irra akka hin kaanne isaan maal godhu? Hubachiisa. Yoo qabeenya illee qabaatan qabeenya isaanii irratti xiyyeeffannaa ofii akka hin godhan. Abdiin isaanii Waaqayyo isa waan hundumaa akka ittiin dhimma baanuuf baay'isee nuuf kenna irraa haa kaasanii jedha. Kanaaf qabeenyaallee namoonni qaban qabeenya qabaachuun cubbu jiraan jiru. Garuu xiyyeeffannaa isaanii qabeenyaa irraa oduu hin taane eenyu irraa kaasan? Waaqayyo isa qabeenyaa sana namaaf kenna irra maal haa godhan? Haa kaasan. Kan ammoo isaanitti hime jira. Kanaaf nullee Waaqa dhugaa amanuu qabna. Akkamitti akka fayyine beekuu qabna. Jiraachuuf immoo hojjechuu qabna. Hojjannee immoo qabeenya qabaanne cubbuun qabu. Garuu xiyyeeffannaa keenya qabeenya keenya irra oduu hin taane Waaqayyo isa qabeenya san maal nu godhe irratti ta'uu qaba? Nuuf kenna. Irratti ta'uu qaba jechuudha. Wanta gaarii ta'e haa hojjetan. Soorumni isaanii hojii gaarii isa isaan hojjetan haa ta'u. Haa arjooman. Isa qaban warra kaaniifis maal haa godhan? Haa ga'an. Kanaaf waa qabaataa yoo taate arjoomi waan qabdu namaa firi hojjettee ammoo waan argatte ta'uu qaba. Lakkoofsa 19. Kanaan badhaadhummaa walitti qabatanii jireenya dhugaa harka isaanii keessa galfachuudhaaf bara dhufu ijaarsa jireenya sanaaf hundee gaarii maal godhu jedha? Hin kaa'atu. Yaa Ximootos. Kanaaf gochaan keenya boruu kennaaf akka inni bu'u. Yaa Ximootos. Wanta daraa sitti kenname jabeessi maal godhe? Eegi. Dubbii midhaan hin qabne isa wanta qulqullaa'aadhaan mormu irraa wanta sobaa isa beekumsa jedhamee dhugaadhaan mormu irraas maal godhi? Fagaadhu. Beekumsa jedhamee isa maaliidhaan mormu? Dhugaadhaan mormu.
dhugaan eenyuni ilma waaqaati. Kanarraa fagaatu namoonni gar tokko beekumsa isa jedhamee kana arganneerra jedhanii hin himu. Isaan garuu isa karaa amantii akeekkatan maal godhaniiru? Dhabaniiru. Ayyaanni Waaqayyoo si wajjin maal haa godhu jedha? Haa ta'u. Ameen. Lakkoofsa 21 namoonni gar tokko beekumsa isa jedhamee kana arganneerra beekumsa isa jedhamee kana maal gooneerra? Arganneerra jedhanii hin himu. Isaan garuu isa karaa amantii akeekkatan maal godhaniiru? Dhabaniiru. Beekumsa jedhanii beekumsatu dabale jedhanii karaa amantii maal godhaniiru? Dhabaniiru. Akkuma dhalli waldaa keenya keessatti haaroo jechuudha. Beekumsatu dabale jedhamee dhugaa hundee amantii kan hundee dhugaan waldaa kanaa irra dhaabate maal gochuu? Dhiisuu irraa kaachuu. Kun ammoo dhugaan irraa fudhatamuu dhiseetiin jedha. Dhugaa keessatti of eennee isatti amanne beennee qajeelfama jireenyaa keenya ammoo fudhannee maal irraa akka of qabu qabnu adda baafnee barree warra mootummaa samiitiif qophaa'an akka ta'an Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu.